Egaa mootummaa yoo jennee dhiifnee rooyyana fakkaata. Seenaa habarama seenaa maal mootummaa lachuutu man jiranii innis dhibba seenaadhaati. Ambaasadarri Soomaalii ka gaafas Mogadishoo Kaartuum ture. Nama ajaa'ibaa nama gaarii Yusuf Dheeree jedhaniini ajaja humna qilleensaa ture Soomaaliyaa. Addi bilisummaa yoom hundeeffame yoom irraa eegaltanii fi hojii dippiloomaasii bilisanii gaggeessaa turte. Gaaffii jabduudha tuni qabsoonni bilisummaa Oromoo waan dhihoo jalqabeen miti waanuma gaafa Oromiyaa weeraramterraa kan itti fufee dhufe yeroo adda addaatti fincilli bakka bakkatti ka'aa ture jaaramanii mirga uummata keenyaa deebisuuf yeroo akka jaarmaattu gaafa kunoo xaaliyaaniin as deemaa jiru kan jaarolee karaa dhihaa Wallagga keessaa wal geessee tokkummaa mootummoota waltaanii ka gaafasitti iyyatanfaatu jira. Achi boodaas yeroo hedduu amma Harargeetti gaafa 1948 warra Harariitii fi Somaalii wajjin taane fincilaatu ture. Jaatamoota keessaa lola Baaleetti deemaa ture. Biyya guddoo bal'oo Tigraay geessu ka mootummaa Itoophiyaa irraa walaboomse qabsoo hidhannootiin falmaa hidhannootiin jechuudha. Qabsoon yeroo dheeraaf deemaa turte garuu akka jaarmaatti maqaa Oromootiin jaaramee hojjechuutu dheerate. Miidhaa Oromoo irra geesse yeroo dheeraaf eenyummaa isaa balleessu tokkummaa isaa diigu nama isaa fuudhanii brainwash godhanii yaada mataa isaa jijjiiranii Oromoo irratti bobbaasuudhaan waliin cabsu waliin kuffisuu kanaatu irratti hojjetamaa ture. Guutummaatti hawaasa isaa diiguudhaaf kanaatu tursiise jechuudha. Maqaa Oromootiin jaaramanii uummata sossoosanii hojjechuun yeroo dheeraa fudhatte jaarmanni sirnaan ka tolfame bara 76tti. Garuu fincilli akkuma beeknu amma kanneen kaase kabaalee jira. Qeerroon ganamaa sochii godhantu jira. Gaafa Elemoo Fankaattu jira bara 73-74 1973-74. Fincilli irraa barreeffamee beekamuu fi kana booda barreeffamu kan uummanni beeku naannoo adda addaatti hedduu jira. Garuu qabsoon gaafa maqaa Oromootiin jaaramte ani kan hin beeku kan hin dhaqqabe 76 achi dura gaaka Oromoo hedduu ka sossoose maqaa Oromoo guutuutti yoo qabachuu baate Maccaa fi Tuulama ture magaalaa keessa ijaarame. Maccaa fi Tuulama Oromoo bakka hundaatu keessa ture. Oromoo qofaa miti uummanni ollaallee karaa kanaan mirga keenya arganna jedhanii katti galee jira. Namoota Amaaraa kan Oromiyaa keessa dhalatan illee beeka karaa miseensa Maccaa fi Tuulamaa san ta'e. So garuu sirnaan hidhannoo fi politikaanis falmanii Oromiyaa walaboomsuuf jaarma inni ka tolfame bara 76 kan hin beeku. Kum tokko 76. 76 kan hin beeku. Finfinneetti ka waliigalteen haasofni bakka hedduu ta'e jaarma inni ka hundaa'e Finfinneetti magaalaa Shaggaritti. Achi dura sochiin gurguddoon ta'uu akkuma kaase kana deemaa dhufee konkolaachaa dhufee gaafasii xumurri argamee sirnaan jaaramuun ta'e jechuufi anis yoom jalqabdee naan jette gaafaan seeneen beeku dhugatti. Ka 76 kana keessaan jiru 73-74 ka achi duraallee miseensa Maccaa Tuulamaatiin ture bara 1964-65 irraa qabee miseensa Maccaa Tuulamaatis ture. Gaafaan qabsoo bilisummaa Oromootti seeneen himiyoon an jette himuu hin danda'u. Guyyaa kana jechuu hin danda'u. Sochii adda bilisummaa Oromoo jaaruuf taate kanumaan keessa jiru na fakkaata hedduusaa. So ani bara 76 irraa kan hin ramadamee yeroo duraa barreessaan ture ogguma tokko keessatti jijjiiramni wahii ta'ee damee alaatti ramadamee rakkoo baay'eetu nu qunname jalqabarraahu waraanaatu karaa
mootummaa Ziyaad Barree irraas banamee adda bilisummaa Oromoo irrattis labsamee miseensota hooggantoota maqaa dhawanii abaluu ajjeesaa horii isin kennan amma jiran takka gahan lafti lolli Soomaaliyaa mootummaa Ziyaad Barreetiif Itoophiyaa jidduu ta'es lafti fudhatamuuf deemtu biyya Oromooti harki caalu. Kana hundaatu nu qunnamee jechuu fi biyya keessa immoo namoonni silaa jaarmaa kana cimsanii qabsoo fuulduratti furgaasan haala gaafas dhalateen warraaqsa Itoophiyaatu ka'ee bakka bakkatti hirame namni paartiilee maqaa Itoophiyaatiin ijaaramte karaa paartii maarkizim hordoftu. Ijaarreeti paartii dafqaan bulaa ijaarreeti san keessaan mirgi Oromootis argama, mirgi saboota argama jeebarraa maluutu nutti heddummaatee humna Oromoo faffacaase. San keessaa dhalatee jechuun haala san keessa dhalatee addunyaa. Tole asumarratti akka daawwattoota keenyaa fi uummataaf illee ifa ta'uuf 1969 jaarraa abbaa gadaa viidiyoo isaa harka qabnu keessatti Mogadishoodhaatti adda bilisummaa Oromoo arma alaabaa maqaa waa hunda hundeessinee kajuu innillee dubbatee ture. Ammallee interviyuu hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoodhaa godhata keessatti 1973 magaalaa Finfinneetti kora godhannee achitti diimaana godhaa tokko hayyuu dureedhaatti filamee waan jiru innillee nu tuqe amma gaasiin 1976 naan jettanii mee taarikh sadeen kan adda naa baase. Dura wanni hubachuu qabnu sochiin bilisummaa Oromoo bakka hedduutti deemaa turte biyya keessatti akkuma reefa kaasee sanarra deebiin barbaachisu. Biyya ormaatti immoo daasporaa keessatti karaa giddugala baheessaa jiran kana Middle East keessa Soomaaliyaa odoo Soomaaliyaan hin dhalatiin akka mootummaatti eegammoo Soomaaliyaan bilisoomtee walabummaa guutuu argattees isaaniin wal gargaarree haa qabsoofnu jechuuf namni keenya daasporaa namni biyya ormaa jiru jechuun achitti ijaaramee ture. Karaa biyya Suudaan illee ka baqate akkasumatti akka miseensonni Maccaa fi Tuulamaa akka garas baqatanii jira gaafa hoogganoonni Maccaa fi Tuulamaa qabaman hidhamanii kun ajjeefamu. Namoota akka Ejjetaa Fayyisaa odoo biyya Suudaanitti sochii hedduu odoo nuti achiin gahe adda bilisummaa Oromoo dura waa hedduu warra hojjetee jira. So tana keessa dhalatte adda bilisummaa Oromooti ka Mogadishootti tolfame jaansa dhaga'anis. Garuu riikordii isaa alaabaa fa'a argine alaabaa tolfamte. Alaabuma saniitu yeroo adda addaatti yaadni itti dabalamaa ta'amma jirtu tana ta'e alaabaa fa'a dhaqqabne sirnaan ijaaranii maqaa Oromoo guutuutiin akkas ta'uusaa waan barreeffame. Riikordii guutuu kan harka gahin jiru. Akka garuu socho'aa turanii wanni kun mari'atamaa ture. Mootummaan Soomaaliyaa, mootummaan Ziyaad Barree akka irra didde. Ziyaad Barree mataansaa kanan fudhannuu maqaa dur ture san kan isaan kennaniif Soomaalii dhihaa faadhaan akka ijaaraman malee maqaa Oromootiin akka ijaaramuu ittiin dhiifne kana dhageenye gaafammoo shaggaritti ijaaramte kana namoonni daasporaa keessa turan san ka dhiibbaa alagaa san didan ka duraatu jaarraa abbaa gadaati. Inni deebi'uun waan baay'ee trigger goote waan baay'ee sochoofte. Biyya keessa akkuma reefu kaase namoonni maaddeeleen magaalota keessa jajjaaraman magaalaa Harar, magaalaa Dirreedawaa, magaalaa adda addaa magaalota adda addaatti shaggar keessa baay'een maaddeen ka turte. Karaa dhihaatis akkasuma amma asoosaatti maaddeelee xixiqqootu ture. Kanneen keessaa namni walitti dhufee mari'atee tika humni faffaca'uu sanirraa hafti. Dhugatti tokkummaa uummata keenyaatiif mirga isaatiif falmuun haqa taati. Falmaan ammoo falmaa hidhannoo dabalachuu qabdi. Sibiilaanis falman malee asuma politikaan dargii keessa mootummaa Itoophiyaa keessa hojjennee wayitti baana jechuun hin ta'u jedhee kan murteesse humna xiqqaadha jechuu dandeenya. Kun baay'ee faffacee namni yaadaatu faffacee. Akkuma gaafa kunoo bara 2018 kana gaafa dargiin dhufus dargii ormi garii mootummaa
Oromootu dhufe jeeti nahee fudhata. Gariin fudhatanii gammadee gariin nahe. Warraaquunis namni yaadaan warrumti qabsaawaa jettuun yaadni faffaca'uunis turte. Humnoonni garii darguma keessaa wayii hojjenne wayitti baanaa mana maaliif namni du'aa kan ture. Kana keessa wal jajjabeessee namni hangi tokko warra kana amanuu hin dandeenyu eenyu isaan mootummaa Haile Sillaasee ka utubee tureen warra kana. Warri kun mirga uummata Oromootii fi uummattoota cunqurfamoota biraatis kennuu hin danda'u. Sirna dimokiraasii fiduu hin danda'an. Namni kursii Minilik irra taa'u dimokiraasii as baasuu hin danda'u biyya Itoophiyaa keessatti. Sirna dimokiraasii jara kanarraan eeggannu mootummaa saba humna bicuuti. Eega gaafa Minilik irraa qabee gaafa Haile Sillaasee agarree humna bicuutu wal jaaree uummata cunqursaa jira. Sirna dimokiraasii hin fedhan ittiin amanan. Maaliif aangoo irraa fudhata? Uummataatu uf bulchiinsa keessatti yoo qooda fudhate aangoo nu dhabsisa jedhanii waan yaadaniif. Qabeenya uummataatti ajajuu waan barbaadaniif. Kana waan hin barbaadneef amanuu hin dandeenyu jechuun humni sun egaa keessaa achi bahee warra immoo biyya ormaattis ajaja alagaan fudhannu kophatti ijaaramneetti falmanna jee. Tokkoffaan isaan keessaa jaarraa abbaa gadaa ta'e isaanis dhufanii kanaatu walitti dhufee adda bilisummaa Oromoo ijaare. 73 moo 76? 76. 76. Kori 73 sana miti kana raatu isaas. 73 korri tahee jechuun hin danda'amu dhugaa himuuf. Korri hin taane. Lolaatu ta'e. Beektu gaafa mootummaa Ziyaad Barreetiin wal dhabe namni keenya daasporaan Oromoo ka biyya Somaalii ture. Adanittichi bahee Yaman kibbaa gaafas warraaqtoota addunyaa hunda simachaa waan turteef keessummeessaa waan turteef achitti uf ijaaraniiti sochii jalqaban. Sochiin achi jalqaban sun maqaa ENLF jiru Ethiopian National Liberation Front. Maqaa saniin kavarii godhanna jedhaniiti. Maqaa Oromootiin yoo ijaaramu saamamuu dandeenya. Maqaa kana uummata addunyaa barsiisuunis nu rakkifti jedhaniiti. Maqaa Itoophiyaa san qabatanii. Ka mootummaa Ziyaad Barree dura ittiin dhaabbachuu dandeenyu kana jedhaniiti malee uf jijjiirra jedhanii natti hin fakkaatu. Argaa dhageettiin xiyyatan. Gaafa qeerroon ganamaa jaarraa abbaa gadaafaan keessa jiran shantam shubbisaafan warri dargaggeessi gaafasii qeerroon gaafasii keessa jiran gaafa biyya seenanii lola jalqabuuf deeman biyya teenya keessatti maqaa Oromootiin lollaa. Biyya Oromaatti yoo ittisaaf iftiksuuf barbaachisa ta'e jedhanii itti dhiisan maqaa san yeroodhaaf. Biyya keessatti namni fudhanne gaafa isaan qabamaniiti yookaan baay'ee hidhaa turanii jaarraan fa'aa. Isaan booda warri hafe immoo Elemoo fa'aan waan gaafas hafe hidhannoo fi waan adda addaa fudhataniiti biyya dhufan bara 73 biyya seenan. Odoo isaan uf gadhaabanii sirnaan jaarmanii tolfamee hin diriiriin lolli ta'e. Isumaa immoo kan dagatamuu hin qabne mootummaan Ziyaad Barree Oromoon isaan jalaa achi bahee walabummaan humna ofiitiin uf gajjaaruu san guddoo irraa na'aniiti humna takka ijaaraniitti ergan. Akka dhuunfatu sochii Elemoo fa'aan godhan san yookiin akka balleessu. Maaliif naannoo sanitti akka Oromoon walabummaan socho'ee if gadi hin dhaabne waan barbaadaniif isaan akka kana godhaniif lolli yeroo malee ta'e Elemoo fa'aan ammoo nama san warra isaan ergan san keessa hoogganaan isaanii nama dhaloon isaa Oromooti nama Baabbilee dhalate nama wal beekanii wajjin haasawaniiti isaa hudammeessanii lolaa wajji seenanii waliin kufan. Kaapteen Mahdii jedhama namni sun. Kaapteen Mahdii. Kaapteen Mahdiidhaa fi namoota isaanii wajji deemu agarre ani argee kan hin dubbisee. Ka isaan dura basaasummaa deemee lafa qopheesseef illee bakka qabsaa'onni Oromoo hidhannoo irraa jalqabuu deemu san to'ataniiti duukaa deemanii akkamiin nu harkaa bahaa ajaja keenya jalatti malee hin ta'u jechuufi. So kanaat ture qabsoo hedduutu ta'e qabsoo san waan hir'isuu miti. Garuu addi bilisummaa Oromoo jaarame jechuu dandeenyu gaafas. Haasofni turte achi hin geenye. Jechuun amma diimaa na godhaa tokko hayyuu dureedhaatti filamee 73tti waan jiruutu dubbatamaafiin.
lakki isallee inni ka ja'ani ka 76 76 diimaan dhuguma yeroodhaaf obboleessi keenya filamee ture garuu hin turre beektanni aangorra. Filamee ji'oota hanga tokko booda barnootaan qaba ji'eeti ka deeme yeroo hedduu ka hoogganaa ture akka itti aanaatti obboleessa keenya ka Muhee Abdooti. Muhee Abdooti jira, Gadaa Gammadaa jira. Kadiima yeroo gabaabduudha. Dhoksaa turre yoo dhugaa taate waan. 76 filamee jiru diimaan. Ka 76. 73 miti. 73 miti lakki. Okay, bareeda. Ati 76tti hooggana meeqa filattanii turtanii ati ga'een kan maal ture? Yeroo jalqaba 76 sanii akka reefu jette Diimaa Yohaannis Noogootu dura taa'aa ABO ta'ee filame. Itti aanaatu jira, ani barreessaadha. Gaafa san. Waggaa tokko odoon guutiin kan jijjiiramne ta'e diimaan illee ka barnootaan qaba jedhee deeme daddafeeti ji'a 3-4 booda akka filameen deeme yeroo hedduu namni hoogganaa ture hanga jijjiiramni sun ta'utti Muhee Abdooti. Gaafa immoo jijjiiramni ta'u bara akka Iida Ramadaanaa 1977 teessumti guyyaa san teesse waan isaa amma mirkaneen hin yaadadhu booda arguun danda'a. Gaafa jijjiiramni sun ta'u hooggansi ol aanu nam 5 deebi'e. Dameelee biraatu tottolfamee waan heeraati gaatu heerri ka duraanii General Council jennaanii qaamni isaa koree hojii gaggeessitu jira. Ka lammataa kuni koree hojii gaggeessitu kan nam 5 fi dameelee matootii dameeti. Ani damee hojii alaatti ramadame 77 akkaan jeetti. Iida Ramadaanaa irratti ka walga'iitiin taate. Tole. Achumanu gamma dhimma keenyatti seenachumaanii mee hojii dippiloomaasii gaakkum tokko 1977 itti ramadamte gaa 80moota keessa wanti gaa nuti beenu qaamanillee agarreen Ibrahim Waasi gaafachuu barbaada. Jabuutii Abdurrashiid ture, waajjira adda bilisummaa Oromoo ture, Hargeysa Araarsoo ture, Mogadishoo Diimaadhaa ture, Suudaan waajjira ture san gaa Islaamaa fi abbaa caalaatiif kana taatanii gaggeessaa turtanii mee hojii dippiloomaasii naannoo sanitti gaafa san eegaltan mee nuti ture. Beeta marfama keessa turre gaafa san. Marfama guddaa keessa turre. Itoophiyaa fi Soomaaliyaa jidduu waraanaa deemaa jira. Mootummaatu jijjiirame biyya teenyatti mootummaan jijjiiramte sun ifiifuu tanuma akkuma warra ammaa akkuma gaafa wayyaanee sana. Shoror keessitu uummata irratti duula bante. Biyya keessatti amma addi bilisummaa Oromoo akka ijaarameen dippiloomaasiin duraatu tokko uummatoota ollaatii wajjin walitti haasa'u. Uummata Afaan, uummata Soomaalillee yaalii goonee kan warra Ziyaad Barree fa'aa wajji tahee biyya fudhannallee jiru hunduma firoonfachuu warra Kambaataa, Hadiyyaa, warra Sidaamaa, warra Walaayitaa hundumaa wajji warra Afaan koreetu tolfamee warra kana hundaa wajji warra Baniishangul koreen akka waliin hojjettu tahee waan nitu dheerata malee eenyu qunnamaa ture gaafa barbaachise himuu dandeenya. Hundi namni itti ramadameeti warra Kambaataa, Hadiyyaa hundumaa wajji akkamitti cunqursaan hafee nagaa walii wajjin jiraanna mirga dimokiraasii mirga saboomaatis hundumtu argate akkamiin waliin jiraannaatu mari'atamaa ture. Achii jalqabdi jechuun warra Hararii akkan irraanfanne yeroo baay'ee wal keessummeessinee waliinis hojjenne isaanii wajjiisu. Nu immoo dippiloomaasii hoggaa hojjennu ka Oromoo qofaa miti. Qabsoo dimokiraasii hunda keessa jirra amma qabsoo fincee warri Islaamaa godhuus hunda keessaa hafneen beenu namni ramadameeti isaan wajjis qooda fudhanna maaliif? Mirga dimokiraasiiti. Mirgi amantiitis. Mootummaan Itoophiyaa akka amantii takka illee jala hin deemne gaafas yoo hubattan mootummaan Itoophiyaa amantii takka qabdii bara. Amantii takka jala deemti. Isuma hordofti. Isuma leellifti. Uummanni kun akka waan uummata siin tahin uummata biyya saniin tahin itti waan laaltuuf kunillee akka hafu seekulaar mootummaa ilmaaniyyaa taate akka jiraattu
uummata qixxee laatu tana hordofaa turre akka qabsoo saba tokkoo qofarratti hundeeffamtee taate akka laalamne akka reefu kaasee gaafa Maccaatu Lamaatis namoonni uummata naannoo keenyaa garagaraatti dhalatan akkas nama tokko tokkotti illee seenanii miseensa ta'anii qooda fudhachaa turan itti gumaachanii bu'aa inni sun fiduus argachaa turan. Warri immoo jaarmaa qabu gaafas warri akka Walaayitaa, warri akka Kaffichoo, warri akka Sidaamaa walii wajjinuu taane warri Hararillee kan hin beeku jiran personally. Walii wajji taaneeti mirga keenya falmanna jedhanii waldaa Maccaatu Lamaatii wajji hojjechaa turan. Maali? Kuni maal godha adda waldaa Maccaatu Lamaa akka waan adda tokkummaa ta'e United Front saboota cunqurfamanii kanatti dhiyeessuu dandeenya beektaa karaa tokkoon. Ka biyya keessaa kana fakkaata jechuuf hundeen isaatis duraanuu jalqabde. Gaafa immoo 76 akkanatti uummatoota garagaraatti hojjechuu babal'ifachaa dhufe. Addi bilisummaa Oromoo ijaaramuu hojii tana cimsite. Biyya Ormaatti yoo dabarre immoo ta duraati marfama keessa jirru kana jalaa bahuuf sochii Oromoo immoo karaa Baalee ta'u karaa Harargee ta'u kana falma hidhannootis shiftaa Somaaliitii je'eeti mootummaan Itoophiyaa gaafa Haile Sillaasee irra qabe. Maqaa kanaa akkamitti firraa haidhaat ture. Kana godhuuf waraanni bilisummaa Oromoo gara Shawaatti ol bahuu qaba. Karaa Amboo, karaa Salaalee, karaa Wallaggaattis babal'achuu qaba. Maal goona? Waraanni leenjii argatee akka haba qaalamu akka gara gaafa Harargeetti ka waraanni bilisummaa Oromoo ka gad dhaabbate karaa Shawaattis akka dhufu. Amboo kaka'iinsaat ture, dammaqiinsaat ture naannoo sana. Gara Salaalee namoota fincila keessa turanii ture kana qoranneeti garasittis akka dabru. Salaalee nuun taane gaafasitti karaa nuun mijjooynee gara immoo Amboo humni akka dhaqu ta'e rakkoo hedduu keessatti wareegama guddaa kafaluudhaan. Sunis hanga tokko sossoohee akkatti rakkoo mudatee jira waan amma haasofnu miti. Dippiloomaasii immoo biyya alaa yoo jenne tokko marfama kana keessaa bahuuf gaa maqaan qabsoo bilisummaa Oromoo deemaa jirtu addunyaatti akka dhagahamtu. Hariiroo gaafa sanii beektaa addunyaan bakka lama waan jirtuuf biyyi Suudaanii kaampii warra dhihaa keessa jirti. Warra Ameerikaa dhihaa keessa jirti. Warra Itoophiyaan eega dargiin dhufe kaampii warra bahaa keessa seente goblaa tokkummaa Sooviyeet jala jirti. So kana keessa maaliin fayyadamuu dandeenya jennee amma biyya Suudaan irraa hojii jalqabuun tokko akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo hidhannoon falmaa tana babal'isuuf nu gargaara. Tanaas firraa buqqifna. Ergaan takka tan. Lammaffata addunyaa wajji wal quunnamuuf ka obboleeyyanii jenneetti hirkannu mootummaan Soomaaliyaa waan nu diddeef addunyaa biraatti iyyachuuf achirraa. Nama keenya daasporaa kanattis iyyachuuf. Warruma Soomaalii kanaahu karaan irra jiran sun akka hin baafne duraanuu takka gadi hin dhiifne beektaa nuti ittuma kanuma isaan biyya Oromoo fudhanna jedhanii lolaa jiranii isas firraa faccisaa itti haasawaa turre. Yoo namni hubachuu barbaade hegeree resilience ciminnee qabsoo bilisummaa Oromoo siyaasaa isaatis ka dippiloomaasii isaatis tokkoo kana ofirraa is faccisaa itti haasawuu jaruma kanaahu. Nuyi obboleeyyanii ollaadhaa maaliif nuti duultanii waan hegeree ta'u mari'achuu qabna. Mirga keenya gadi hin dhiifnu isinillee mirga keessanitti hin dabarru. Haa mari'annu jechuu kana ka hojjanne amma karaa takka biyya Suudaan gaafas akka jenne haalli gaarii waan tureef achitti gadi dhaabuun mootummatti himatanii hayyama arganne achirraa hojii jalqabne namni tokko tokkoon achitti wal geenye. Fakkeenyaaf achi anaatu dura gahe gaafa hojii san jalqabnu namoonni achitti wal geenya jenne biyyuma teenya keessa karaa biyya Ormaa bakka biraatiin hin bahe. Biyya teenya keessa deemanii Wallagga keessa bahanii achitti wal qunnamuu dadhabne
dirree bahaa dhaqanii karaa Jibuutiitiin xayyaaraanii Suudaan dhufanii achiin Wallagga deebanii seenan jechuudha. Hammas takka rakkoo ture biyya keessa sossoobuun. Haala kana qopheessuutu nurra ture biyya Suudaanitti gadiif dhaabuun achirraa firoota horachuutti ka'u qabsu. Ummatoota garaagaraa ka bilisummaaf socho'u. Barri kun bara kami? Bara 78 jalqaba. 78 jalqabatti waajjira adda bilisummaa Oromoodhaatiif Suudaanitti bantan. Tole. Kaartuumitti jalqabee achirraa tokko mormitoota biyya Itoophiyaa ka achi jiran. Jaarmoota Eertiraa 4-5 jira duruu gamas tokko isaanii kanaanuu wal baruu dubbisu. Achi dura nuti ELF qofa beeyna turre ka shaggar keessaa wakiilota qabu isa ture. Karaa isaanii bahuun irra ture Eertiraa keessa dabree akka waliigalleetti garuu isaan nan baafne. Harkifataa fi waan akkasii dhaamsolii dabarsuu rakkoo qaban ture. Ani namoota wal beeynuuniin namoota wajji baranne ka waliin hojjanne namoota dhaloota Eertiraa miseensota Shaabiyyaa akka ta'an namootaan amanuu danda'u argadheetiin dhimma akkanaatiifiin deemaa erga akkanaatiifiin qaba je'ee isaan miseensota Shaabiyyaatti na baasanii karaa isaaniitiin hin bahe rakkoo malee. Namoonni karaa Suudaan bahe Eertiraa keessa ji'a tokkoon deeme akka gaariitti qabsoon isaanii maal akka fakkaatu. Achi turaas niin beeka hiriyootaan qabaa. Eertiraattis niin deddeebi'a hojii fi hanga tokko. Garuu akka dansaa kaniin keessa deemee qabsoon falmaan hidhannoo maal akka fakkaatu. Murannoo isaanii waan hojjechaa jiran uummanni isaanii hanga waliin dhaabbatee fi akkatti isaan qabsoo guddisaa jiran gaafas argeetiin ragaa bahee. Sanii jaarmaa keenyaanis geenye akkasumatti jabaanni akka gadhaabnu hawwiin keenyata turte. Namoonni immoo na wajjin ramadaman qabsoo karaa dhihaasanii fi hojii alaallee akka waliin hojjennu ramadaman. Ka biyya keessaa dhufan keessa deemuu dadhabanii biyya teenya keessa maaliif yeroo Ma'isoonii fi Ihaappaa jaansanii dargiin namootuma keenya harki caalu ka jaarratee xaxanii karaa kunoo jaarmaata uummataa kana qotee bulaa ijaaranii akka namni keessan deemuu dandeenye godhanii bakki hundi bassaasa sanigaa hojiin takka sanfaa diiguudha jalaa. Nuti maadhee mataa keenyaa ijaarrachuudha jalqaba gaafa leenjii fudhatee namni hangi tokko biyya seennu waan akkasiitti hojii nuyi. Hojiin dippiloomaasii achii jalqabdee Kaartuum irraa hojiin dippiloomaasii waan kophaa guddisanii haasawaniin murteessaan hojii biyya keessaati qabsoo biyya keessaa. Tole maal wanni ani haasee fi bara zamana dargii zamana ollaan hundinuu Itoophiyaa sodaatu sanitti ollaa san hundatti hojii dippiloomaasiidhaatiin injifattanii waajjiraalee naannoo sanii babanuudhaatu akka fakkeenyaatti haasuudhaaf isa kana isa xiqqootti si dabaluuf nuti amma warra sodaatu jira biyya akka Jibuutii jira baqataan Oromoo achi ni jira isaan wal jaaranii obsee fi warri biyyaa jaarmaa qabanii nuyi akka miseensota adda bilisummaa Oromooti keessa ni daddabarra garuu heera isaanii kabajneeti sirnaan seennee sirnaan baana akka isaan nu agarre akka isaan ittiin hammaanne maaliif biyya xiqqoodha mootummaan dargii miidhuu danda'a. Ufiis tiisaa nama keenya akka achi jirus tiisaa keessattuu miseensota keenya tiksuu qabna. Warra san keessaa firoota horree akka nama keenyaas tiisan. Isaan ammoo akka mootummaan Itoophiyaa isaanii miine hedduu isaanillee qusachuudhaan tiksuudhaan dhimmi isaanii interestiin isaanii kan tuqamne tiksuudhaan keessa daddabarra. Ni beekan isaanuu ni himan gaafa karaan dhabamee waliin baane karaa nagaatiin waan haasofne qabnaa suni waan amma himamuu miti beektaa hojiin dippiloomaasii garii ta'uu danda'anii jira garii turtee booda seenaa taatee himamtu jira. Isaanillee rakkoo isaanii ni beeknaaf jechuudha. Mootummaa Somaaliyaa osoo taate akka Itoophiyaan humna guddoo isaanirra qabdi akka isaan miidhamanii miti. Akka isaan miidhaan irra hin geenyetti akka waliin hojjennu wal gargaarree jechuudha malee isaanis hamtutti dhiibnee hin beeknu. Mootummaa Sudaanis yoo ta'e hamtutti dhiibnee hin beeknu. Dhiibbaa immoo alagaa nurra godhus fudhannee hin beeknu.
ani taniin ragaa bahu hangaan quba qabutti qabsoo bilisummaa Oromoo keessattuu addi bilisummaa Oromoo eega ijaarames tagoone yoo jiraatti mirga ummata keenyaaf falmina jennee alagaaf hin gugguufnu mootummaa qabna jedhanii eenyu yoo kana isin wayyanuu hin jee hin fudhannu. Takka ajaja ormaa gorsa ormaa fudhannee hin beeknu. Yoo yaada nutti himan yaada sallaalleeti yoo nu ta'e nuun taane itti himna. Malee akka dhaloonni itti aanus hubatu takka addi bilisummaa Oromoo ormaaf gugguufee kan beekne diiktaatoroota olloota keenyaatiin kan bakka biraatis. Somaalettoo sabaan qabu wajjin dhiifama Somaalettoo bara meeqaatti waajjirri Mogadishoo dhabe hargisitti illee qabaname. Akka dhuma bara 1979 keessa 78tti hariiroo keenya haaromse. Hoggasuma. Somaalee wajjin. Somaalee wajjin. Suudaanitti immoo 78 bantan. 78 Suudaan Feebruaarii keessa ji'a Feebruaariiti. Gaafas jalqabne hoggusuma mootummaa Somaalee wajjin hariiroo keenya haaromsine yeroo amma tokko citee ture gargar. Hariiroo keenya haaromsine kophaan dhaqee gaafas namni nuun dhufne. Hariiroo keenya haaromsineeti akka deebinee mari'annu duulli isaan kaasan sun karaa maleedha. Ummata keenyaa fi kasaanii jidduu nageenyi akka bu'u. Mootummaa isaaniitii fi adda bilisummaa Oromoo qabsaa'ota Oromoo jidduu nageenyi akka jiraatu akkamitti wal gargaaruu dandeenya. Itoophiyaa fi isaan jidduullee akkamitti nageenyi bu'uu danda'a. Lola dhiisanii namni maadu'a qabsoo poolitikaati mirga ummatootaati yoo jedhan mariini deemuu qabna dura. Yoo hidhannoon falmaa ta'es mirga ummatootaa irra ajjechaati miti ummata Ogaadenis ta'e ummata Somaalees yoo ta'e mirga ummatootaa irra ajjechaa deemuu qaban isaanillee jechuun haqatti himna ture. Haqatti himna. Tolee jedhaniiti isaanillee waaqni isaan akka kabaju gaafas ni haasofna ni haaromsina hariiroo teenya jedhaniiti afeerrii nu godhanii akkasitti dhahinee dubbifne bara 79 ji'a kam akka ta'e guyyaa isaa amma reekoordii harkaan qabu 78 keessa hariiroo haaromsina xiqqoo biirokiraasiin isaanii yeroo fudhatte gara dhuma bara saniin na fakkaata. Deddeebisanii namoota gaafas dippiloomaatota isaanii Khartoum jiranitu warra bilchaata yaada gaarii qaban warra qabsoo naannoo teenyaa seenaa Itoophiyaattis ta'e Somaaliyaattis ta'e uummata Oromootis ta'e addunyaallee warra beekan warra bebbeekaa arganneeti isaan mootummaa isaaniillee gabaasa gaarii kennanii fi akka hariiroon sun haara'umtu waliin taasifne. Mootummaa Suudaanii gaafa san akka wajjin wal qunnamtanii haala kana mijeessan eenyu Somaaliyaadhaa hoo eenyu wajjin wal qunnamtanii haala kana mijeessan? Egaa mootummaa yoo jennee dhiifnee yeroo yana fakkaata. Seenaa kabaramma seenaa maal mootummaan lachuutu man jiranii? Seenaadhaati. Ambaasadarri Soomaalii ka gaafas Mogadishoo Khartoum ture nama ajaa'ibaa nama gaarii Yusuf Dheeree jedhaniini ajaja humna qilleensaa ture Soomaaliyaaf. Nama hedduu beekaa, nama hedduu gaarii akka namaatti illee akka dippiloomaataatti illee nama baay'ee gaarii ture. Itti aanaan isaa akka itti aanaatti kalaalamu attaashee militaarii, attaasheen waraanaa Koloneel Hussein jedhama. Inni kun jeneraala Yusuf Dheereen. Maqaan qoosaatiin wal yaaman faadha warri Somaaliitti takka beekuu hin dandeessu yoo sirnaan gattee siyaasatti malee. Karaa isaaniiti namammaas paartii Mahammad Ziyaad Barreeffaan tolchan warraaqsaa taja'aniin isiif damee poolitikaatti mataa nama ture Koloneel Abdulqaadir Haaji nama jedhama. Maqaa isaa dhageessan obboleessi isaa ajajoota gurguddaa waraanaa keessaa tokko ture ministeera ittisaallee ta'e yeroo tokko Mahammad Umar Haaj jedhan. Mahammad Umar Haaj akkasi. Isaan kana keessaani actually akka karaa deemaa dabraa ture dhufeenii Abdulqaadir Haaj nurraa ture anis na yaamanii achitti haasofna nurraa ture dhaamsa akkanatti adda bilisummaa Oromooti wajjin hariiroo haaromsuuf mootummatti erginee ture jennaan ani ammaan haaromsa jedhee dhaqee isaatu nu sochoose afeerri sun akka daddaftee nu dhuftu godhe Abdulqaadir Haaj hedduu yoo jiraate galataatu isaa mala
namoota hedduudha kakaasan. Karaa mootummaa Suudaanii yoo taate namni gaafas ajaja humna qaruutee biyyaa keessaa damee loltoota bilisummaa damee sanitti mataa namni tu'ee Jeneraal Khaliifaa jedhanii nama hedduu gaariinis nama bichaata. Hariiroo san duraa qabna nama karaa embasii isaanii shaggar ture keessaanis namoota akkasitti nama baay'eedha nama lakkaawanii fixanii miti nama gaggaarii nama bichaataa ka seenaa beekuu ka sochiin ummatootaa gaafasii garam akka deemtu rakkoo gaafas turtee zamana Jaafar Tole. Amma ga 79tti isin yaamanii nama eegatatanii dhaytanii waajjiraalee gaafni sirnaan bantanoo gabaabinuu teessa kan naayame kaan itti rakkanfan. Suni nama gaafa sanii Soomaaliyaa ture yoo gaafatan osoo yana fakkaatti. Nuti marihannee gaafa afeerri nu dhuftu nam lamaatu dhaqe. Obboleessa keenya Dr. Taaddasaa Eebbaatii fi ana. Dr. Taaddasaa Eebbaa miseensa inninis mataa koree horiiti gaafa sana. Nama shaniin jeemiti hoggannee olaanu shanan sanitti aannee ani damee alaattiin gaafatamaa inni damee horiitti gaafatamaa nu lamaantu dhaqe. Marihanneeti namni hangi Khartoumii wal gahuu danda'e bakka jaarmaa keenya buunee marii bal'aa gooneeti xiinxala bal'aa goonee politikaa gaafasii haala ture ka Soomaaliyaallee ka Itoophiyaa ka naannoo sanii gaafa Afrikaa ka addunyaa hundumaa xiinxalleeti akeeka keenyaas maalirra gahuu akka dandeenyu jalaa wajji maalirra gahuu akka qabnuus sirriitti marihanneeti akkasitti dhaqnee gaafa sanii beektaa biyya Itoophiyaa keessatti bara dheeraaf maqaan Oromoo dhoorgaa ture illegal maqaa heeraanii dhoorgaadha. Walgahii Oromoon itti walgaanitti afaan Oromootiin waa haasawtee ifatti ibsuu hin dandeessu ittiin barachuu hin dandeessu ittiin sirbuu hin dandeessu turte. Amma zamana keessan kana qabsootu kan hundaa jijjiiree bakka amma jirru geenye afaan Oromootti namni amma digirii lammaffaa sadaffaatti fudhata. Gaafas dhoorgaa ture. Akkasumatti Soomaaliyaa keessattis dhoorgaa ture. Yakka ture ani Oromoo jechuun. Gaafa wanni duraanuu jara jalqabe san irra didameef kana warra dhaga'uun barbaanne jira mootummaan Soomaalii ifiifuu bakka lamatti adda hiramte. Warra Oromoo wajjis hojjannee wal gargaarree nus nagaa arganna jiruu fi warra lakki maqaan sun baduu qaba uummanni sunis baduu qaba biyya san fudhachuu qabna warra jiru ture. Kanarratti adda bahanii wal falmaa turan isaanis. Gaafa nu afeeran san warra lakkii mee haa wal marihannu biyyallee fudhannaan hin taatu Ormi kun ammoo firaa waliin haa hojjannu warra je'esanii. Oromoon baqataan achi jiru daasporaan waan kana keessa akkasii sirriitti hubatu jibbuma qofatti fakkaata ture siyaasaa tana keessa hubatu. Nama lamaan dhaqeessanii Oromoo dhufe je'ee himaa ture. Akka waan ajaa'ibaa taate Mogadishoo guutuu sossoo'ee waan jabduu turte gaafasiif waan jabduu turte tokko lamaan namaas argutti kaane nama keenya achi jiru daasporaas warra abbootii teenya qabsoorra turte namoota akka Waaqoo Guutuu namoota akka Koloneel Hassan Turee jedhan namoota akka Hussein Bunee nama hedduu ka isaanii kan maqaa yaadannu hundumaa baay'ee sagarree walitti haasa'uu dandeenye namoota achi tureef sodaadhaan mallee Oromoo jechuun ture. Abalu Oromoo ta'ee jedhan politikaa Oromoo fudhatee walabummaa Oromootti amanee Oromiyaatti amane jechuudha dubbiin Oromoo ta'ee akkasitti jijjiiramte. Waan jabduu turte gaafasiif jechuufi waan akkasitti yeroo gabaabinatti haasa'uu hedduu galatu. Amma jaarmeen tokko akkuma beekamutti hawaasa waraana dipiloomaasii irratti deemata. Hojii dipiloomaasii addunyaa kanatti hojjetan itti milkaa'uun hojii qabatamaan naannoo sanatti hojjetamee kan ibsaa. Hojiin sun eessatti godhaane waan gaafa biraa bal'inaan haasa'ina. Amma warra
TNF wajjin wal beekuu isaanus gargaaranii akka dhageessanii gargaaranii warra TNF wajjinoo yoo akka dhaabaatti wal barra.